Oromooti isinii dubbisee dhaadannootti fuudha. Diinonni Oromoo mana kana keessa jiranuu waan tokko nuuf akka beekanu barbaada. Har'a asitti kan walitti dhufneef boonuuf miti. Sirna bifa jijjiirrachaa bara baraan uummata Oromoo nyaatu kana hiddaan buqqisuu irratti qabsoo boqonnaa xumuraa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruuf gahee keenya bahachuuf walitti qabamne. Yaa bilisiginnaa, yaa ergamtuu nafxanyaa, yaa cunquuraa dhaga'i Hacaaluu ajjeesuun Jawaariif Baqqalee Garbaa dabalatee qabsaa'ota gameeyyii hidhuun OMN sagalee uummata Oromoo cufuun Oromoo irratti mana gubuun qeerroo fi qarree fixuun sabboonummaa Oromoo hin ajjeesu daran lubbuu itti hora malee. Dhaga'i yaa bilisiginnaa Hacaaluu ajjeesuun Jawaarii fi Baqqalee Garbaa dabalatee qabsaa'ota gameeyyii hidhuun OMN sagalee uummata Oromoo cufuun Oromoo irratti mana gubuun qeerroo fi qarree fixuun sabboonummaa Oromoo hin ajjeesu. Tokkummaa uummata Oromoo hin laaffisuu ni jabeessa malee. Isin garuu baduuf deemtu, salphachuuf deemtu, seeraanis humnaanis adabamuuf teessu. Mootummaa abbaa hirree Abiyyiif ergamaa daandiirra morma ol qabatanii deemuun moolii keessa moolii Frankfurt, moolii Munshin, moolii London, moolii Paris keessa kana booda ergamtuun Abiy Ahmed ergamtuun bilisiginnaa shopping gochuun kana booda hin danda'amu. Waan seerri biyyanaa nuuf hayyamu cufatti fayyadamuudhaan uffata salphinaa isinirraa baafnee qullaatti isin hambifna. Oromiyaa saamanii ilmaan Oromoo ajjeesanii jannata abdii keessa socho'uun kana booda hin jiraatu. Abadan. Oromoon kana booda sirna nafxanyaan ijaarratte jalatti hin bulu. Hin suphinus. Nama maraataatu qabsaawaa Oromoo fakkaatee masaraa gale. Maraatichi hanga masaraa keessaa bahutti Oromoon nagaa argachuuf hin taa'u, nutis manatti hin galu. Oromoo dhagahi. Impaayerri Itoophiyaa Hacaaluudhaaf Finfinnee keessatti lafa awwaalchaa meetira 2 dhawwatte, lafuma Akaakileef abaabilee isaan dhawwatte, impaayerri nafxanyaan irratti sirbitu Oromoon lafa awwaalcha keessatti dhabu diigamuu qaba. Impaayerri amma dhaadannoo jedheetanii namoota itti aanutti dabarsa. Impaayerri Itoophiyaa ni diigama. Ilmi Minilik, ilmi Haile Sillaasee, Abiy Ahmed bakka bu'aa uummata Oromoo osoo hin taane, diina uummata Oromooti. Hacaaluu ajjeesanii, Jawaariin hidhanii, Baqqalee Garbaa hidhanii, ilmaan Oromoo ajjeesanii, Itoophiyaa jiraachisuun hin danda'amu. Ummata Oromooti. Oromiyaa diiguun hin danda'amu. Hacaaluun gootummaa isaatiin bara baraan yaadatamee jiraata. Abiy jiraan isaas du'aan isaas gantummaadhaan yaadatama. Yeroo tokkoof gattaanu. Afaan Amaaraatiin akkana dabarsu waan gaafataniif doorsaa.
የነፍጠኛ ስርዓት ከስሩ ለመንቀል የኦሮሞን ህዝብ ትግል ከግብ ለማድረስ የበኩላችንን ድርሻ ለመወጣት ነው። ብልጽግና እነዚህ ኦፒዲዮ ወይንም ደግሞ የብልጽግና የነፍጠኛ ተላላኪዎች እንዲሰሙን የምፈልገው ነገር አለ። አንዴ ስሙኝ። አጫሉ መግደል ጀዋር እና በቀለ ገርባን እንዲሁም ሌሎች የኦሮሞ ህዝብ ታጋዮች የሮቶ ኢሼ ከነ ዱበቴ ካናን የሮዳ ደኖ ናወል አጫሉ መግደል ጀዋር እና በቀለ ገርባን እንዲሁም ሌሎች የኦሮሞ ህዝብ ታጋዮችን ማሰር፣ የኦሮሞን ህዝብ ድምፅ የሆነውን ኦኤምኤን መዝጋት፣ የኦሮሞ ህዝብ ላይ ቤት ማቃጠል፣ ቄሮና ጠሬን መግደል፣ የኦሮሞን ማንነት ማንቋሸሽ የኦሮሞን ህዝብ ማንነት የበለጠ ያጠናክራል እንጂ አይገለውም። የኦሮሞን ህዝብ አንድነትም አያፈረካክስም፣ ያጠናክራል እንጂ። እናንተ ግን መጥፋት ደርሷል። በህግም በግድም መቀጣታችሁ አይቀርም። እናንተ አምባገነኖች ካሁን በኋላ የኦሮሞን ህዝብ እየገደላችሁ በአውሮፓ የመገበያያ አዳራሽ ውስጥ እየተዝናኑ መሄድ አይቻልም። ከዚህ በኋላ እናንተ የለበሳችሁትን የቅሌት ልብስ የአምባገነንነት ልብስ አውልቀን ራቁታችሁን እናስቀራችኋለን። ኦሮሚያን እየዘረፉ የኦሮሞ ልጅ እየገደሉ የኦሮሞ መሬት ላይ በዓለም ላይ እንደ ገነት መዟዟር ከዚህ በኋላ አይቻልም። ኦሮሞ ከዚህ በኋላ በነፍጠኛ ስርዓት የተዘረጋውን ሲስተም ተቀብሎ አይኖርም። ይህንን ሲስተም ማስተካከልም አይቻልም። ያበደ ሰው 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ገብቷል። ይህ ያበደ ሰው ከዚያ እስኪወጣ ድረስ ትግላችንን አናቆምም፣ ወደ ቤትም አንገባ። የኦሮሞ ህዝብ እንድትሰሙ የምፈልገው ነገር የኢትዮጵያ ኢምፓየር ለአጫሉ 2 ሜትር የቀብር ቦታ ከልክላለች። የአባቱ የአያቱን መሬት ይህ በነፍጠኞች Regierungsweise von diesen an seinem eigenen Volk nachzunahmen. Anfangs hat sich Abiy Ahmed versucht, sich gut zu präsentieren, indem er politische Häftlinge freigelassen, Exilpolitiker wieder ins Land gelassen und einiges mehr getan hat. Mit der Zeit begann er aber sein wahres Gesicht zu zeigen und begann Oppositionelle zu unterdrücken, indem er diese als Rebellen verunglimpft hat und sie somit inhaftieren, deren Häuser bedrohen, verbrennen, sie töten und vieles mehr machen konnte. Die Gefängnisse in Äthiopien sprechen wieder auf ein Oromo. Wir sind zu einem Wendepunkt gekommen, bei welchem sie unsere Helden Jawar Mohammed, Bekele Gerba und andere inhaftierten und sogar Achalu Hundessa töten. Wir werden dies nicht hinnehmen, auf keinen Fall. Und solange nicht zurückkehren, Sie werden erleben solche Demos in der nächsten Zeit in ganzen Deutschland, sogar in ganzen Europa. Bis die hochrangige Politiker wie Jawar Mohammed befreit werden und diese Diktaturmörder Abiy Ahmed gestürzt wird. Down, down Abiy Ahmed.
afaan oromootiin irra deebi'a. Yaa gabii musliimaa okay. Yookaan immoo waan afaan oromootiin qophaa'een isiniif dubbisa. Diinonni Oromoo mana kana keessa embaasii kana keessa qoonsilaa kana keessa jiran waan tokko nuuf beekan. Nuti gaddinee isaan gammachiisuuf miti ka dhufne. Sirna bifa jijjiirrachaa bara baraan uummata Oromoo nyaatu kana hiddaan buqqisuu irratti qabsoo boqonnaa xumuraa biyya keessatti jalqabame ammas itti fufee jiru gahee keenya bahachuuf walitti qabamnee gahee keenya immoo kana boodas ni bahanna. Har'a hiriira mormii baanee manatti hin galluunu torban dhufu keessas magaalaa adda addaa keessatti waan itti fufuuf deema. Dhagahi yaa bilchiginaa, yaa ergamtuu nafxanyaa, yaa cunnuuraa kan mana kana keessa jirtu. Keine Gerechtigkeit in Äthiopien! Wenn weitergeht, dann wird das hier aufgelöst. Es geht nicht, dass sie weiterlaufen.
Dr. Abiy is killer! 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 Justice for Hachalu! 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 Abiy is killer! No justice! No justice! No justice! No justice!
justice, no peace. Poolisiin akka nu dura yeroodhaan dafanii akka nu dhaabsifne xiqqoosii of miira keenyaa to'annu garuu mormii keenya itti fufna. Maayikiidhaan gargaaramna. Maayikii qoy naaf kennuu fi isin xiqqoo Sajira, jabbilota ko, ya jabbilota oda jala, kan namanya tunu ke sajira amalo. Bukolat, sudah dari kami makina nama, makina ikan. Winning!
maal abbo attiin darbite eessa nama ta'e beekama hundura sana ila gara sinde hanga nafarraa kiyyaa kan ijoolletti hin cabsiti haala kanaan cababeedha amma baay'ee maal